tokkoffaa yeroo waa wayii murteessitanii osoo dubbistaniin argine hin jiruun jedhina. Rabbiin ani buuse jedheen dubbatu jettaniin dubbatina hin kijibina. Jech dhageettiidhaan hin dubbatina. Tokkoffaa dubbisa. Waa wayii dubbisa ergasii booda yoo dhabdanii kaatan hin jiru jedhaa murteessa. Tokko isa kan. Lammaffaa aayaticha dubbistan sanii akka wangeelaatii miti kun beekumsa gaafata. Hafuuraan hiikna jettee fedhaan akka argitetti hin fiigdu. Beekumsa gaafata. Akka argitetti hin fiigdu. Tole. Abdul Fattah Quraanatu waa'ee jedhu gaafa immoo wangeelatu waa'ee yaa gurbaannana waan biraan an dubbisini waan hamaa dubbatuun fedhu an maaluma jibbita innaan namuma qur'aana irratti kijibu sanuu waan argeen beekne waan haarawaa argee ka'e ayyee maal jedhaa وآمنوا بما أنزلت وأن أنبوست أمنا جد وآمنوا أمنا بما أنزلت وأن أنبوست وأن أنبوست درا ما جد وأن أنبوست كجد هنجرو جد لا وأن أنبوست كجد هنجرو وانت ربي ندو كان دبتار مالي قرآن أنبوست أمنا قرآن مير قرآن انجرو عبد الفتاح قرآن انجرو مدو كانتي Yala, Quraana jechaan jiru iddoo kanatti waa'ee injiilina asaaram injiili sanni buuse asaara malee Quraana anatu buuse jechaan jiru iddoo kanatti Abdul Fattah. Yaa dhama'a. Wallahi akkan dhukkee sirraa kaasu nan taasisin. An sirra deema yoo ati adaba dhabde. Haga an xumuruuti hin dubbatiin ani arraba yoo ta'e sibira hin taa'u la dhaggeeffadhu arraba yoo jala taa'e. Jiiliinillee mirkaneessu dhugummaa isaa dhuguma. Nabi Musa Rabbiin Tawraatiin buusee jira. Yesuus Kiristoosiin irratti Rabbiin Injiiliin buusee jira jedhee ka mirkaneessu Qur'aan akkasii kanatti amanaa jedhe. Laal. Qur'aanaa Tawraatii fi Injiiliin mirkaneessu. Musa irra Rabbiin maal buusee jira? Tawraatiin buusee jira. Injiiliin immoo Yesuus Kiristoosiin irratti buusee jira jedhee ka mirkaneessu Qur'aan akkasii sanitti amanaa jedhe. Jalqaba warra isatti kafaruu hin ta'ina. Keeyyattoota kiyyaanis gatii xiqqaa hin bitatina. Ana qofaa sodaadha. Ani buuse jedhee hin dubbatu Rabbiini jedhe. Kunoo ani buuse jedhe kunoo. Ani buuse. Ani buusee jedhe. Osoo hin dubbisin, osoo hin argin. Rabbiin ani buusee hin jedhuu jecha jedhu duranaa lammatu mallee akkan dubban tokko itti fuufnaan mallee suuraa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 suuraa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يوتكون إنديس صوت الراتي nagaa gochuu sirra barbaade haga inni haasaa rabbii dhagahut haasawa rabbii maal jedhe kalaam Allah kuno haasawa rabbii haga dhagahutti eegumsa isaaf godhii jedhe tolebbo ammas quraana kana akka rabbiin buuse aayatoota hedduu keessa jira mee takka lama haalaallu ammallee itti daballee tole maal jedhaa suuraa boqonnaa 41 lakkoofsa 2 irratti tanziilun min arrahmaani irrahiim quraanni kun rabbii mararfataa rahmata godhaa ta'e irraa buufamaadha jedhee rabbiin quraana keessan nu dubbata waliigallee eenyuun irraa buufamaadha? Eenyu irraa buufama? Rabbii mararfataa rahmata godhaa ta'e irraa buufamaadha. Maaliin Qur'aanni? Qur'aanni kuni rabbii mararfataa rahmata godhaa ta'e irraa buufamaadha. Allahu akbar. Wallahi. Wantummaan akkana ragaa qabu hin jiru bar. Kitaabota addunyaa irratti argaman keessaa kitaabni akka Qur'aana ragaadhaan guutame hin jiru. Tole hayyee ish macaafuma qulqulluu keessatti mee
macaafa qulqulluu kana anatu buusee ka waaqayyo jedhu jira wallahi bakka takkatti hin argattan jechummaan macaafa qulqulluu jedhuyyuu macaafa qulqulluudha jedhuyyuu hin jiru qola gubbaarra macaafa qulqulluu ka jedhu argama hin jiru jechummaan macaafa qulqulluu jedhu gubbaa qofa irratti argama malee keessatti jechi macaafa qulqulluu jedhu hin jiru sinii galee macaafni qulqulluun kun jecha kiyyaa ka jedhee waaqayyo dubbate illee hin jiru wallahi bakka tokko hin jiru bakkuma tokkotti waaqayyo macaafni qulqulluun kun jecha kiyyaa ka jedhe hin jiru ishi ka 66 ka isaati moo ka 73 moo ka 81 ka isaati kunniin hunduu soba ragaa takka ittiin qabu yesuus oo kamiin barsiise ka 66 moo ka 73 moo ka 81 barsiise hin jiru deebiin hin jiru inumaa xalayaa Phaawulos fakkeessa jedha xalayaa Phaawulos fa'a ammallee suuraa ayata lama irratti تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم أنير من الله بير الراي من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الله أكبر بوفمني كتابي ربي إنجي فتابي كاتي الراي ما تعرفني كلهم بكتك التجرى عليانا سقلتمي lamarraa kaafnee yoo ka dubbisnu taate maal jedha 91 irraa wa inna rabbaka lahuwa al-aziizu ar-rahiim wa innahu latanziilu rabbil aalamiin dhugumatti gooftaan kee isumatu injifataa rahmata godhaadha wa innahu latanziilu rabbil aalamiin dhugumatti inni qur'aanni buufamaa gooftaa aalama hundaati nazala bihi ar-ruuhul amiin ruuhii amanamaa ta'e jibriiltu isaan bu'e على قلبك لتكون من المنذرين أكاتي كي كشفتو تراتات وجتشا أني كان كي يرتبو سيجد أكان الحمد لله كنافي قرآني رقاق أبا مجافني قلو رقاق أبا مي هياما مجافا كيسا مي رقانو كنا مجافني كون ساقالي كوتي بكتي واقع يجد رقاق دفع فتنا كريستاني توكول سينا kiristaanni ani jabaadha macaafa qulqulluurraa anin beekaa yookiin immoo ragaa qabaa sagalee waaqayyoo ta'uu isaatti ragaadha jettu kitaabni kun ka buufame macaafni qulqulluun waaqayyo gooftaa macaa irraa bu'e ka jedhu ragaa nuu kenname yookiin immoo waaqayyo gooftaa macaa macaafa qulqulluun kun sagalee kiyyaa ka jedhu jira Hinjir bakka takkatti hinjiru gin waan Phaawulos sobaan haasawe fa keessatti argachuu hin dandeenye Phaawulos maal fa jedhaa ture Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti garuu soba kootiin dhugaa waaqayyoo caalaa mul'atee ulfinna kennisiisaaf yoo ta'e maaliif amuma iyyuu akka cubbamatti yakka natti muramaa jira jedhe barin qaafatanii jecha kanallee jechuma waaqayyo jedhanii isaan wallahi qaanfii takkan qaban amma jechuma amma Phaawulos jedhe kana iyyuu jecha sagalee waaqayyo jedhan amma ila kanuma amma ka Phaawulos soba kootiin ka jedhe kana amma sawa kana waaqayyo taasee immoo Phaawulos taasee jettee osoo gaafattee waaqayyo akkana yaare hin qaanfatan Phaawulos taasee malee waaqayyo miti sagalee Phaawulos tamma kun ishi Phaawulos soba isaatiini dhugaa waaqayyoo mul'isuuf yaalaa ture garuu soba kootiin dhugaa waaqayyoo caalaa mul'atee ulfinna kennisiisaaf yoo ta'e maaliif amumayyuu yakki anatti muramaa jira jedhe yakki akka cubbamatti yakki anatti muramaa jira jedhe لا حول ولا قوة إلا بالله ما جتن بدا جرنا يدي شيكار روبيتو بدا جرنا ما جتن يدي وانا كنا ما جتن ميسن يا أمتا كيني سميو ما كنا ما جتن
Tole bo. San qofaallee miti. Ergaa seexanaattu anaaf kenname jedhe. Ergaan isaa kenname ergaa maaliiti jedhan? Ergaa maaliitti isaa kenname? Ergaa seexanaati. Ergaa seexanaattu naa kenname erga inni jedhe. Oo, ergaa seexanaattu sii kenname. Kanaafuu ergaa seexanaa qabattee dhufteen kaa. Inni jedheera waan ta'eef lakkaa Phaawulos ergaa seexanaati malee dubbii Waaqayyooti miti kanneen nuuf fidee jechuudha. Isinii baasa viidiyoo. Maal jedhaa? Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ooluuf hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu. Ergaan seexanaa anaaf kennamee na rukutuu isaatiin rabbiin nuti ka jedhuti wal qabsiisee rabbiin akkaataa fedheen dubbataa. Nu jedheellee dubbata. Namni shufurooniyyuu mootummoonni kunneen nu jedhanii dubbatan. Allahni qulqulluun uumaa waa hundaa ammoo nuti jedhee dubbatu irratti immoo wanti nama gaafachisa tokko illee hin jiru. Nu jedheellee dubbataa. Inni jedhee ofirraallee qabeen dubbataa. Ani jedheellee dubbata. Ani jedheellee ni dubbata. Fakkeenyaaf suuraa boqonnaa 20 ayata 14 irratti إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري رقومتي أني الله دا أنا ملي رقان قبر مان هنجرو أنا قبري أني جري بك قبرتي أني جرا فيرما ما فيديو سني باسا كنو سورة بقولنا دي دما آية كدا فرت كجر والكبسيسي أكسير لغة أفان عرباتيت جتشي نجدو وان توكو قفا رتي قد نيفم توكو أف كبجوف جدا مساده الرتي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون جد إن الله ني إسا قبر مان لغا إسا مليه هنجر موتيه الرر قلقلوتي أبانا غيا nageenya arjoomaa qeexaa injifataa guddaa ol ta'a boonaadhaa jedhe Allahni boonaadhaa ka akka kiyyaa hin jiru jedhe dubbata Allahni boona. Yesuus garuu hoo ani humna kootii wamataka gochuu danda'u jedha. Maaliif nama kaa boonuu hin danda'u? Ilmi namaa boonni isaaf hin malu. Boonni eenyuuf mala? Allahaaf. Wamaa dhaalika ala Allahi bi'aziiz. Wanti tokkochi Allah irratti hin jabaatu inni jabaa waan ta'eef ilmi namaa waa takka godhuu hin danda'u. Gin Allahni ani jedhee dhaadata. Mee akka kiyyaa isaa ba'u jedha guyyaa qiyaamallee. Mee mootii ammooti ka jedhu kootti as ba'i jedha bar guyyaa qiyaamallee. Tak nami tokkochi ka as itti ba'u hin jiru jechuudha. Tole waan isaan qiddeessan hunda irraayyuu rabbiin qulqullaa'ee jedha. Subhaanallahi ammaa yushrikuun. Maqoota rabbii keessaa maqaan tokko al-mutakabbir ka jedhu boonaa. Kanaaf Allahni nuti jedhee yeroo dubbatu boonuudhaaf nuti jedhee dubbata. Jechi nuti jedhu hiika tokko qofa osoo hin taane hiika of jajuu of dhaaduullee of keessaa qaba. Baay'ina qofa osoo hin taane of dhaaduudhaaf dubbate. Akka tokko ta'e سورة إخلاص الرتلة سورة هدوران ندبتها مال جري قل هو الله أحد الله أكبر جد إني الله نقبر ما نقا توكي تجد كلامنتان توكو قف توكو مسان إسو مسان تنو جري دبت توكو جري نو هميجر إرغا توكو جري نو همي نجتشون هو مال جد شورا كجدو هي كسا نتيني بيكنا of kabajuuf guddinna ofii argisiisuuf boonuudhaaf rabbiin akkasitti dubbate. Allahu samad, Allahni hirkoo waa hundaati, lam yalida walam yuulad, hin dhalle hin dhalan nalanes, walam yakun lahu kufuwan ahad, hiriyaan tokkos isaaf hin taane jedhe. Hayya akkas insha Allah naa jajjabaadha itti fufaa bi'iidhnillah.